Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti mukaasiif faana turaane jirso wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo mana hidhaa Shawaa Roobii jiran dararaa hamaan irra gahaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Umar Saba waan qindeeffate qaba. Hidhamtoonni mana hidhaa Shawaa Roobii jiran dararaa hamaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo manaa guurramanii humna addaa Amaaraatiin ukkaanfamanii Shawaa Roobii keessatti hidhamanii jiran irratti doorsisni adda addaa akka irra gahaa jiru maddi keenya madda nageenyaatti hime. Ilmaan Oromoo mana hidhaa Shawaa Roobii magaalaa Haxaayyee yookaan Makkannaa fi Dabra Birhaan keessa jiran humni addaa naannoo Amaaraa kun waan amma irratti isaan qabe gaafatu osoo hin taane lola bara darbe ji'a bitootessa 20 bara 2020 takka Oromoo fi Amaara gidduutti tahe eenyu akka lola san isaan ajajee fi eenyu akka isaan lolchiisaa jiru meeshaa liyyuu hayli irraa hiikkatanii fi kan kana fakkaatu waan ijoolleen quba hin qabne sababa godhachuun tokkoon alatti gadi baasuun huccuu irraa yaasanii qaama qullaa dhaabanii naasuu takka malee qaama qullaa kana irra tumuudhaan gaafachaa jiru. Liyyuu haayilii naannoo Amaaraa nama keenya harka isaanii jiran taate amma tahaa jiru kanaan qabanii hidhuu osoo hin taane taate eebila 3 bara 2019 aana dawwee harawaa magaalaa Booraatti tahee sana dabalatee kan bitootessa 20 bara 2020 takka tokko walitti dabaluun amma ummata harka isaanii jiran hijaa yookaan haaloo bahataa jiru. Malee waan amma deemaa jiru kanaan isaan qubumaa hin qaban namatti fakkaata. Yeroo ammaa nama waan biraatiif qabame waan darbeef waan isaan quba hin qabne gaafachuun nageenya isaaniitiif akka malee yaaddessaadha jedhe namni gabaasa kana nuuf laate. Ilmaan Oromoo magaalaa Kamisee keessaa qabame kan maqaan isaa akka dhawamu hin feene tokko akka jedhutti mana keenya cinaatti liyyuu hayliin gaafa dhume san situ ajjeese qawwee isaan irraa hiikkatte sana fidi jechuun akka malee kan doorsisaa jiran yoo ta'u walumaa galatti hidhamtoonni Oromoo Walloo mana hidhaa fiinxaleeyyii Amaaraa keessa iddoo garaa garaa jiran badii bara 2019 fi kan bara 2020 takkaatiin akka dararamaa jiran Oromoo hundi hubachuu qaba ergaan jedhu darbee jira. Gama kaaniin amma waraanni faashistii Abiy Ahmad magaalaa Sanbatee keessatti namoota karaa irratti argaman walitti waame bilbila isaanii takkaan sakattaa akka jiru maddi keenya madda nageenyaatti hime. Akka namni kun jedhutti waraanni Abiy Ahmad kun namoota tibba kana aangoo itti kenne hunda akka isaan jecha isaanii jedhanii malee jecha ummanni jedheen akka hin fudhanne godhanii jiran jedhu. Godinuma kana keessatti waraanni faashistii Abiy Ahmad aana dawwee harawaa magaalaa Booraa iddoo dalgee goonii jedhamtutti sa'aatii halkan kaleessaa kana namoota sabaan Oromoo ta'an jumlaan rashanaa jiru. Namoota nagaa naannoo Affaar keessa jiran turan maqaa woboo deeggartan jedhuun walitti qabanii halkan kaleessaa kana fuudhanii magaalaa Booraa iddoo dalgee goonii jedhamtutti rashanuu jiraataan naannawa Booraa tokko madda nageenyaatti hime. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakka adda addaatti waraana bilxiginnaa haleeluuf loltoota haaraa leenjisaa akka jiru beeksise. Bal'ina isaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakka adda addaatti waraana bilxiginnaa haleeluu fi loltoota haaraa eebbisuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan adda addaa lola waraana bilxiginnaa waliin gaggeessaa jiru jabeessee itti fufuun bakkoota hedduutti injifannoo argachuu dhaga'ame. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Gaambeellaa lixa Oromiyaatti humna haaraa leenjisaa turan Amajjii 1 bara 2022 guyyaa kabaja waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun eebbisaniiru. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Amajjii 1 bara 2022 godina kaaba lixa Shawaa aanaa hidha Booteetti waraana bilxiginnaa uummata nagaa dararuuf deemu irratti tarkaanfii fudhachuun loltoota bilxiginnaa dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuun kaanis madeesse. Ittuma fufuun godina Shawaa kaabaa Salaalee aanaa Darraatti waraanni bilisummaa Oromoo milishaa mootummaa naannoo Amaaraa fi waraana bilxiginnaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoof deeman irratti haleellaa jabaa fudhachuun kisaaraa guddoo irraan ga'uu beekame. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa godina Harargee lixaa zoonii kibbaa godina Booranaa fi Gujii zoonii lixaa godinaalee Wallaggaa arfanitti loltoota bilxiginnaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhate.
lola tibban oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi injifannoo waraanni bilisummaa oromoo loltoota bilxiginnaa irratti argate kan ilaalchisuun hanga oduu kana qindeessinetti mootummaan bilxiginnaa waan jedhan qaba. Gama birootiin waraanni bilisummaa oromoo zoonii lixaa loltoota haaraa waloon waraana bilisummaa gaambeellaa waliin leenjisaa ture amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromootti eebbisuu odeeffateera. Humni jajjabee fi waraana bilisummaa gaambeellaa haaraan eebbaaf qaqqaban milkaa'ina qabsoof gumaacha taasisaniin cinaatti hariiroo jaarmiyaalee fi uummatoolee lammeenii kan cimsan yoo ta'u, kana duras deeggarsa waraana bilisummaa oromootiin humni waraana bilisummaa gaambeellaa zoonii lixaatti leenjii eebbifamuun ni yaadatama. Harargee bahaatti qeerroowwan aanaa dadar mana hidhaa keessatti baatiilee hedduuf dararamaa akka jirantu barame. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Qeerroowwan aanaa dadar mana hidhaa keessatti baatiilee hedduuf dararamaa jiran. Harargee bahaatti qeerroowwan aanaa dadar kan bulchiinsa aanaa dadar sababa adda addaatiin hidhaa hanga har'aa hidhaa jiran. Kan amma mana hidhaa godina Harargee bahaa fi manneen hidhaa Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti argaman hedduudha. Qeerroowwan kanneen sababa tokko malee ji'oota hedduuf mana hidhaa dararitti dararamaa turan. Ergaa ragaan itti dhabanii booda mana hidhaa godina Harargee bahaa bulchiinsa magaalaa Harargeessanii mana murtii godina Harargee bahaattis ragaa dhabnaan hanga ammaa mana hidhaa Hararitti dararamaa jiran. Kanneen akka haabisaa ammoo mana hidhaa ukkaamsanii galaan geessanii jiru. Qeerroowwan kunneen baay'inaan namoota 19 yoo ta'an sababa qeerroo haqaa ta'an sababa isaan quuqaman waan ta'aniif qofaa akka waan humna badii dalaganiitti ji'a 8 oliif dararamaa jiran. Namoota 19 kan ammaaf maqaan nu gahe tokko Haafiz Abdallaa Isaaq Shaame, Roobaa Muhammad Adam Ibsaa Hasan, Ibsaa Abdallaa Ibrahim Shaame, Abubakar Yaasin Muhammad Kamal Hasan, Arif Muhammad Abdullahi, Hafiz Juneedi Roobaa Adam Muhammad, Ibsaa Muhammad Adam, Barsiisaa Kamal Abdoo, Barsiisaa Kadir Kamal, Samiir Abdurrahman Abdirree Bakar, Abdullatiif Hasan Mallasaa Hayilemaaraam, Mustafaa Muummee Suleemaan namoota jedhamanidha. Qeerroowwan 19 keessaa kan manni murtii bilisa baases ni jira. Kan mirgi wabii ergameefis ni jira. Garuu hanga ammaatti hin baafaman jedhamanii hidhamanii akka jiran maddi keenya maddana keenyaatti hime. Naannoo Amaaraa fi lixa Tigraay keessatti lolli haaraan geggeeffamaa akka jirutu dhaga'ama. Bal'ina isaa saabboontuu wallootu qaba. Naannoo Amaaraa fi lixa Tigraay keessatti lolli bifa haaraan gaggeeffamaa akka jiru dhagahame. Lolli kun naannoo Amaaraa bakkoota tokko fi lixa Tigraay keessatti taasifamaa jiraachuun ibsameera. Humnoonni Tigraay gara duubaatti deebuu hordofee qabbanaahee kan ture lolli humnoota Tigraay fi waraana bilxiginnaa deebi'ee eegalamuu isaa maddeen keenya waraana himanii jiru. Lolli kun naannoo Amaaraa bakkoota tokko fi lixa Tigraay keessatti taasifamaa jira kan jedhan maddeen keenya waraana humnoonni Tigraay haleellaa haaraa waraana bilxiginnaa fi humnoota filxaa'een Amaaraa irratti taasiseen kanneen olaantummaa argataa jiru jedhameera. Naannoo Amaaraa godinoota akka Gondar Kaabaa fi Waggihimara akkasumas lixa Tigraay keessatti waraanni bifa haaraan eegale kun ammallee itti fufuu kallattii garaagaraatiin lolli akka jiru maddeen keenya waraana dabaluun mirkaneessanii jiran. Addoota waraana kanneen keessaa tokko kan tahe kibba Tigraayin magaalaa Karoom irraa gara lixaatti lolli taasifamaa jiraachuu kan himan maddeen keenya waraanni bilxiginnaa naannoo magaalaa Soqotaa tures naannicha lakkisee bahaa jiraachuun ibsan. Kallattii kanaan maqaa ristii deebisna jechuun yaaliin humnoota Amaaraa magaalota akka Allamaaxaa, Carcar, Dhugumuugaa fi kanneen biroo deebisanii qabachuuf taasisaa turan guutumatti fashalee magaalonni kunniin hundi yeroo ammaa to'annaa humna ittisa Tigraay jala jiraachuun ibsameera. Gondar Kaaba magaalota akka Adaraaqii, Caw, Bar fi naannoo gareen Kaaba akkasumas karaa Tigraay lixa Walaaqiyaatti keessatti humnoonni Tigraay waraana bilxiginnaa haleellaa akka jiranis dhagahameera. Keessattuu lolli gara Warqiyaatti taasifamaa jiru kun egaa humnoonni Tigraay Maqalee deebisanii to'atanii booda
kan jalqabaa fi lola ulfaataa ta'eedhas jedhameera. Oduu wal qabataan ammoo addi bilisummaa aga'u ibsee baaseen magaalaa godina Wagamiraa kan taate Soqoxaa deebisee qabachuu isaa ibseera. Magaalaa Soqoxaa gama kaabaatiin kan argamtu aanaa Bargiillee keessatti lolli cimaan humnoota Tigraay fi waraana Bilxiginnaa gidduutti deemaa jiraachuun kan beekame yoo ta'u magaalli Soqoxaa garuu deebitee harka finciltootaatti kufuu ishee akka amma oduun mirkanaa'e akka hin jirre himamee jira. Lola addoota waraana garaagaraa irratti taasifamaa jiru kana ilaalchisee gama sirna Bilxiginnaatiinis tahee waraana Tigraay irraa haga ammaatti ibsi kenname hin jiru. Gama oduu biyya alaatiin waraanni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Jibuutii qubatee jiru ilmaan Oromoo butee akka dhabamsiisaa jiru dhaga'ama. Waraanni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Jibuutii qubatee jiru ilmaan Oromoo butee dhabamsiisaa jira. Waraanni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa biyya Jibuutii naannoo Kiyookisii kan qubatee jiru jedhame ilmaan Oromoo Jibuutii keessa jiraatan butee asii dhabamsiisaa jira. Waraanni kun halkan Jibuutii naannoo Ariibaa jedhamtu seenuun ijoollee Oromoo dalagatte of jiraachiftu butee dhabamsiisaa jira. Akka jiraattonni Jibuutii jiraatan jedhanitti warroonni halkan butamanii dhabamsiifamanii jiran kun humnaa olitumamoo jiraachuu fi maallaqa isaanii saamanii irraa fudhataa akka jiran madda nageenyaatti himan. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa hafan daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha haga waan nu waliin turtaniif galatooma.